Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii dhangaa lubbuu biyya keessas alas kan jirtan ijoolleen tawaayidoo hundumti keessan bakka lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Ani galannii fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Qophii kiyya guyyaa har'aatiin gaafii shakkitoonni mana amantaa keenya irratti kaasan kutaa 8ffaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Qophiin kunis akka itti isinii dhiyaata. Hanga xumuraatti na hordofaan alfiirraa qophii kooti. ማርያም ብትሄድ በገብርኤል ብትሄድ በ44ቱ ታቦት ብትሄድ ሮንግ ፓስወርድ ይላል መንገድ ፓስወርዱን ተሳስተሃልና ijoollee Waaqayyoo amantaa Ortodoksii tawaayidoo kan hordoftan alas keessas kan jirtan hundumti keessan yaadni nama kanaa maalidha jettanii yoo yaaddan karaa hangi Mikaa'eliitiin yoo deemtan karaa Gabri'eeliitiinis yoo deemtan qulqullootaan yoo deemtan paaswordiin keessan cufaadha. Ergamoonni qulqulloonni Gabri'eeliin Mikaa'el qulqulloonni wareegamtoonni fuula Waaqayyootti kadhannaa keenya olluu baasu. Kadhannaan isaanii immoo fuula Waaqayyoo fuulduratti fudhatamanii qabaa jettanii ni amantu. Kadhannaan qulqullootaa, kadhannaan wareegamtootaa, kadhannaan qulqulluu Mikaa'elii fi Gabri'eelii fuula Waaqayyoo fuulduratti hin fudhatamu. Dogoggortaniitu lakki nuti hin dogoggorre paaswordiin keenya banaadha. Fuula Waaqayyoo fuulduratti kadhannaan qulqullootaa, kadhannaan wareegamtootaa, kadhannaan giiftii keenya dubaroo Maariyaam, kadhannaan ergamoota Waaqayyoo fuula Waaqayyoo fuulduratti fudhatama ni qaba. ምናምንበት ምንወደው የማርያም ይሄን ነገር በእናትህ ለህዝብረት ሰማችን አጸላት የተባረከች የተቀደሰች ድንግል ነች። ኢማጂን ጌታ ማርያም ድንግል የተከበረች የተቀደሰች የተመረጠች የሴቶች ውብ we love her. Kanaafu ergamoonni Waaqayyoo qulqulloonni Waaqayyoo toloonni Waaqayyoo kadhannaan isaanii fuula Waaqayyoo fuulduratti fudhatama qaba. Kan isaan filate Waaqayyoodha. Eenyumtillee isaan addeessuu hin danda'u. Macaafa qulqulluu irratti ergaa qulqulluun Phaawulosii warra Roomeedhaaf barreesse boqonnaa 8 lakkoofsa 33 irratti erga Waaqayyoon akka waan isaan cubbuu hin qabneetti qulqulloota akka ta'an erga isaaniif dhugaa bahee erga isaan filatee eenyutu isaan addeessuu danda'a? Namoonni baay'een qulqulloota addeessuuf namoonni baay'een qulqulloonni hin barbaachisan jechuudhaan baroota baay'eedhaaf dubbachaa turaniiru. Baruu amma bara baraatti hin jiraatan. Isaan dubbachaa turanis darbaniiru. Warra amma dubbachaa jiranis ni darbu. Waadaan ergamootaa, waadaan qulqullootaa, Waaqayyo gooftaan waadaan isaaniif gale garuu bara baraan ni jiraata. Bara baraan ni tura. Kanammoo macaafa qulqulluu irratti Waaqayyoon dursee qulqulloota isaadhaaf waadaa seeneetu ture. Waadaan kun immoo bara baraan kan jiraatu. Waadaan kun immoo bara baraan kan hin darbine. Waaqayyo jaallatee ofii isaatiif waadaa kan isaaniif galeedha. Macaafa qulqulluu irratti kunoo akkana jedhee barreeffameetu jira. Ijoollee Waaqayyoo gara kokottaa gurra keessan gara kootti qabaatii na dhagahaa. Akka jiraattaniif immoo dubbii koo dhaggeeffadhaa. Ani kakuu bara baraa isaaniif nan gala. Amanamummaan koo immoo isaan irratti ni dhaabbataadha. Macaafa qulqulluu keessaa macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 3 kaasnee gaafa dubbisu. Itti dabalees Waaqayyo gooftaan qulqulloota isaadhaaf gaafa waadaa galu kunoo warra sanbata koo eeganii fi wanta na gammachiisu warra raawwatanii fi kakuu koos jabeessanii warra eeganii fi ani mana qulqullummaa koo keessatti keellaa isaa keessattis ijoollee dhiiraa fi dubaraa qabaachuu irra kan caalu maqaa hin bannee fi seenaa isaanitti yaadataman bara baraa fi isaaniif nan kennaadha. Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 56 lakkoofsa 4 irraa waadaa kana kan galeef Waaqayyoodha. Kakuu bara baraa seenaa isaanitti yaadataman kan nallaadhaaf jedhe isumayyuu eessatti mana qulqullummaa koo keessatti jedhee
kan dubbate waadaa kana kakuu kana kan galee fi waaqayyoon gooftaa keenyadha. Egaati namni qulqullootaan mormu, namni wareegamtootaan mormu, ergamootaan kan mormu waaqayyoon mormuu isaati. Waaqayyo gooftaan ofiisaa jaallatee waan waadaa isaaniif galeef kadhannaa isaanii ni dhaga'a. Macaafa qulqulluu irratti isaan xinnayyoo kana keessaati. Tokkollee akka hin tuffanne of eeggadhu jedha. Eenyu nama kamiyyuu qulqulloota akka hin tuffanne of eeggadhu. Ani sittan hima. Waaqa irraa ergamoonni warri isaan eeguudhaaf kennaman guyyaa hunduma fuula abbaa koo duraa waaqa irratti ni argamu jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 10 irratti. Kanaafuu qulqulloota tuffachuudhaaf carraan hin kennamne. Qulqulloota akka kabajnuuf carraan nu kenname malee qulqulloota irratti akka kaanu carraan nu kenname hin jiru. Maaliif yoo jenne qulqulloonni ergamoonni kadhannaa namootaa fuula waaqayyootti ni baasu. Kadhannaan isaaniis ni dhagahama. Macaafa qulqulluu irratti ergamaan waaqayyoo waa'ee saba Israa'eliif ni kadhate. Ergamaan waaqayyoo saba Israa'eliif gaafa kadhatu waaqayyoon immoo kadhannaa ergamaa waaqayyoo kana dhagahee saba Israa'eliif dhiifama taasiseera. Ammas ergamaan waaqayyoo deebisee yaa waaqayyo gooftaa maccaa amma yoomitti mandara Yerusaalemii fi mandaroota Yihuudaa warra waggaa 70 itti dheekkamte kanaaf araaran gooture jedhee gaafate. Waaqayyoos deebisee ergamaa sanatti anatti dubbachaa ture sanatti dubbii gaggaarii fi dubbii jajjabinaa itti dubbate. Ergasii immoo ergamaan inni anatti dubbachaa ture suni dubbii isaa waaqayyo gooftaa ani mandara Yerusaalem Tsiyoonii fi baay'ee hinaafeera. Ani saba kootti xinnoo ishee aareen ture. Saba warra nagaatti jirra of se'anittis garuu guddaa aareera. Isaan ammoo ittuma dabalanii wanta hamaa hojjetanii. Egaa ani araaraa isaanitti nan agarsiisaa jedhe waaqayyo dubbate. Macaafa raajicha Zakkaariyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti. Waaqayyo gooftaan saba isaatti cubbuu hojjechuu isaaniitiin yakka hojjechuu isaaniitiin itti aaree ture. Garuu ergamaan waaqayyo amma yoomitti dhiifama isaaniif hin gootu, amma yoomitti araara isaaniif hin buuftu jedhee fuula waaqayyo fuuldura dhaabbatee gaafa inni kadhatu waaqayyo gooftaan garuu baay'ee isaanitti aareera. Garuu baay'ee isaanitti gaddeera. Garuu immoo araara nan godhaaf jechuudhaan jajjabinaa fi ergamaa dubbii sagalee waaqayyo akka jedhutti ergamaan waaqayyo fuula waaqayyo dura dhaabbatee waan kadhateef kadhannaa ergamaa sanaa dhaga'ee araaraatiin itti mil'ateera. Araaraatiin fuula isaa gara sabaatti deebiseera. Kana kan godhe immoo waaqayyodha. Egaati kana qofa miti. Qulqulloonni kadhannaa keenya fuula waaqayyootti akka ol baasuu danda'an macaafni qulqulluun ni dubbata. Macaafa qulqulluu keessaatii gaafa ilaallu akkana jedhee barreeffametu jira. Waaqayyo nama jallaarraatii fagoodha. Kadhata qulqullootaa garuu ni dhagaha jedha. Macaafa fakkeenya boqonnaa 15 lakkoofsa 29. Nama hamaa hojjetu, nama cubbamaa, nama jallaarraa waaqayyoon fagoodha. Kadhannaa warra qulqullootaa, kadhannaa warra qajeelotaa immoo waaqayyoon ni dhagaadha. Akkasuma faaruu Daawit 111 cuftuu keessatti 112 lakkoofsa 6 irratti gurri waaqayyoo kadhannaa qulqullootaa ni dhaggeeffata. Ijji waaqayyoo gara warra qulqullootaa ni ilaala jedhamee barreeffameera. Kanaafuu taada eessattidha paaswordiin keenya cufaa kan ta'e kadhannaan keenya fuula waaqayyootti akka wal hin baaneef ergamoonni akka nu araarsineef kan nu dhorku kutaa macaafa qulqulluu isa kamidha. Macaafa qulqulluu irratti ammas dabalee waaqayyo gooftaan akkas jedhee dubbata. Yeroo olichi mallattoo 7ffaa banetti immoo bantii waaqaa keessatti akka walakkaa isaatiidhaa fi gaabbitu ture. Kana booddee'u ergamoota 7 warra fuula waaqayyo fuuldura dhaabbatan malakanni 7 isaaniif ni kenname. Ergamaanii waaqayyo kan biraan tokkos qodaa ixaanni itti aarsan isa warqee irraa hojjetame baatee dhufe iddoo aarsaa sana dhaabbate. Iddoo aarsaa warqee irraa hojjetame isa teessicha fuuldura sana irratti kadhannaa warra waaqayyoodhaaf qulqullaa'an hunduma wajjin akka inni dhiyeessuuf ixaanni baay'een ergamichatti ni kenname. Aarri ixaanichaas kadhannaa warra waaqayyoodhaaf qulqullaa'an wajjin harka ergamaa sana keessaa gara fuula waaqayyootti ol ka'ee jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 8. Kadhannaan kitaabni qulqulluun kan nutti dubbatu, kitaabni qulqulluun kan nu barsiisu,
kadhannaan qulqullootaa karaa ergamootaa akka ol ba'u ergamoonnis yoo waaqayyo nuuf kadhatan fuula waaqayyootti fudhatama akka qabu nutti hima malee fuula waaqayyoo fuulduratti kadhannaan ergamootaa kadhannaan qulqullootaa fudhataman qabu kan jedhu macaafa qulqulluu kutaa isa kam keessa jira. Nuti kan beeknu kan macaafni qulqulluun kan dubbatu manna amantaa keenyas kan nu barsiiste abboota keenyarraas kan dhaalle seenaa dhugaan isa kanadha. Dogoggora keessan irraa deebitanii qalbii keessan jijjiirrattanii gara waaqayyotti osoo deebitanii isinii wayya. Maaliif yoo jenne afaan kooraaf tuffiidhaan qulqullootaaf qajeelota irratti dubbatu ni hidhama jedhee Faaruu Daawit 31:18 irratti dubbateera waan ta'eef namoonni yakka raawwatan cubbuu hojjetan adabamuun isaaniin oolu. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 4 irratti waaqayyo waan hundumaa waan uumeef qaba erga jedhee jalloota iyyuu guyyaa firdiitiif uumeedha. Firdii jalaa bahuudhaaf immoo qalbii ofii jijjiirratanii gara waaqayyotti deebi'uun barbaachisaadha. Kanaafuu ijoollee waaqayyoo jarreen kun kan isaan dubbachuudhaaf yaadanii ergamoonni qulqulloon wareegamtoonni kadhannaa namootaa gara waaqayyotti ol geessuu hin danda'anii yaadni isin qabdan amantaan keessan sirrii miti jedhanii nu ceepha'uudhaaf yaadani. Macaafni qulqulluun kan nutti dubbatu garuu waaqayyoon kadhannaa qulqullootaa akka dhaga'u waaqayyoon qulqullootaaf jedhee saba isaadhaaf akka dhiisuu danda'u kutaa macaafa qulqulluu keessaa gabaabbinaan amma argineerra. Seenaan ergamootaaf qulqullootaa nu kadhachuu kan danda'uun isaanii kana qofaan kan dhaabbatu miti. Kutaa ittaanu keessatti immoo qophii biraa qabannee walitti deemina. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Chaanaaliin dhangaa lubbuu kan keessanidha. Subscribe, share, like gochuudhaan nu hordofaa. Kutaa ittaanu qophii kan biroodhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura.